Shamarka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu fi akkasuma yaada keessan ammoo komantii nuuf gochuus hin dagatinaa isiniin janna. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagadumaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Lola guddaa jiddu galeessa biyyattiitti waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gamasaatiin addoota waraanaa hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra aanaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad kumaatamaan lakkaa'aman jiddu galeessa biyyattiitti akka baala mukaatti harca'aa jiraachuu WBOn kan beeksise ammoo addoota waraanaa maratti injifannoo gurguddoo goonfachuudhaan hidhannoowwan hedduus humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojuudhaan magaalotaas hedduu qabachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Kanarratti ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad waajachuu baatullee humna kanas lolaa akka ture himaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan humna diinaa qulqulleessaatiin jira Oromiyaa keessaa. Oromiyaan kana booddee bakka awwaalcha diinaati malee humnoota diinaatis hin simattu kan jedhan. Humna diinaa ammoo bakka awwaalcha isaanii qopheessine isaan simachuudhaafis hojiitti jira jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa kan jira. Waraanni isaanii bakkoota hedduus qabachaa jiraachuu himaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi TPLF erga waliigaltee nagaa labsanii mootummaa TPLF wajjin lola dhaabuu irratti waliigalanii as ammoo Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaan qilleensarraa kan jabaate. Duraan ammoo Maqaletti raawwatamaa kan ture yeroo ammaan tana jiddu galeessa biyyattii Oromiyaa bakkoota garagaraattis raawwachaa jira. Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gamasaatiin haleellaan qilleensarraa fi lafoodhaan taasifamaa jiru Oromiyaa keessatti imala kiyyarraa duubatti nan deebisu diinaniin buqqaasa jechuudhaan kan dhaadate. Imala isaatis itti fufu beeksisee jira. Yeroo lolli guddaan kun gaggeeffamaa jirutti ajajoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduun isaanii hojiin ala ta'anii hedduun isaaniitis ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadiin qabamanii hidhaa keessa buufamanii jiraachuunis himamaa jira. Sababbiinis ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO dura dhaabbachuu hin dandeenye humni isin hoogganaa jirtan tooftaadhaaf waraana kanaaf lafa gallakkiftanii duubatti adeebi'aa jirtu. Biyyaaf qabsaa'us hin filanne biyya ganaa jirtan jechuudhaan Abiyyi Ahmad humnoota waraana isaanii ajajan hedduu isaanii qabanii hidhaa keessa buusanii akka jirantu himamaa jira. Yeroo ammaan tana lolli kun ajajaa waraana biyyattii waliigalaa Birhaanuu Juulaatis hirmaachisuuf waan deemu fakkaata. Jalmarroon ammoo gamasaatiin lola kana gubbatti hirmaatanii kan mul'atan. Keessattuu lixa Oromiyaatti yeroo magaalaa Naqamtee qabatanii fi akkasuma bakkoota garagaraatti lola gubbatti hirmaachuudhaan meeshaa gurguddos yoo dhukaasan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jeneraal Marroon mul'atanii jiru. Marroon tarsiimoo lolaa jabduu lafa kaa'uudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo marti humna isaaniitii wajjin loluu akka qaban ergammoo ajaja gubbaarraa dabarsanii lola gubbattis hirmaatanii akkaatuma lafa kaaniin lolicha gaggeessuudhaan injifannoo guddos goonfatanii magaalota hedduu qabachuudhaan aanota hedduu bilisoomsanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad keessaa baasanii injifannoos labsatanii jiru. Lolichi otoo hin dhaabbatiin adda waraana hedduuttis itti fufee kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis ammoo kan durii caalaas adda ta'uudhaan mul'achuu itti fufee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBOn hidhannoo gurguddoo hidhachuudhaan baay'inaan ammoo bakkoota garagaraatti tarkaanfii yoo fudhatuu fi magaalota ammoo yoo seenus kan mul'ate. Kan kanaan dura mootummaan Abiyyi Ahmad TPLF galaana uummataa nutti bobbaase jechuudhaan naannoo Amaaraa keessaa baqachuun duubatti deebi'een kan wal fakkaatu jechuudhaanis himamaa jira. Ajajaan waraanichaa lixaa fi jiddu galeessarraa akkasuma kibbarraa humna guddoo bobbaasuudhaan bakkoota garagaraatti addoota waraanaa garagaraatti haleellaa jabduu fudhachuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis ammoo dhamaasaa kan jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad lafoodhaan guutumattuu humna waraana bilisummaa Oromoo WBOs akka dura dhaabbachuu dadhabes ifatti mul'achaa jira. Yeroo WBOn addoota waraanaa garagaraatti tarkaanfii ilaalessaa yeroo wal
fakkaataatti ammoo mooraalee humna waraana mootummaa Abiyyi Ahmed gubbatti fudhatu. Mootummaan Abiyyi Ahmedis humna waraana isaa yeroo kanatti haleellaa qilleensarraa diroonii maleedhaan ammoo lafoodhaanis qaqqabu dadhabee jira. Bakkoota garagaraatti Asoosaa dabalatee humnoota mootummaa federaalaa wal makoo ta'anii lixa Oromiyaa loluudhaaf bobbaafaman. Waboon ammoo torbee kana keessa konkolaataa hedduu osoo isaan imala gubbaa jiranii kan barbadeesse. Ergasirraa eegaluudhaan waraanni mootummaa Abiyyi Ahmed kan akka malee naasu jabduu keessa gale ammoo humnoonni mootummaadhaa konkolaataan adeemuu kan lakkisan. Yeroo isaan konkolaataa fi akkasuma lafoon imalanis waraanni bilisummaa Oromoo Waboon odeeffannoo argateen osoo isaan adda waraanaa hin geenye bakkoota garagaraatti waraanumti bilisummaa Oromoodhaa barbadeessaa jiraachuun kan himamu. Kunis ammoo muddamsu jabduu kan uume Waboon saffisa jabaadhaan gara jiddu galeessa biyyattiittis fuula isaa deeffatee haga magaalaa guddittii biyyattii naannawa Shaggarittis tarkaanfii jajjabduu fudhachuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan magaalota aanota hedduu qabachuu qofa otoo hin taane ammoo buufataalee waraana Abiyyi Ahmed hedduu dhuunfachuudhaan hedduu isaanii barbadeessee hidhannoo gurguddoos hidhattoota waraana mootummaa Abiyyi Ahmed irraa goonfachuus beeksisee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jeneraal Marroon gama isaaniitiin kanaan dura ammoo dubbii dubbatan keessatti hidhannoon keenyaa fi galaan keenya dugda diinarraa hiikama jechuudhaan kan dubbatan. Sanuma ammoo hojitti siikaa akka jira yeroo ammaan tanaa ifatti mul'isaa jiru. Bakkoota garagaraatti lola yeroo ammaan tanaa godhaa jiran kanaan ammoo qawwee AKM hedduu akkasuma bireeniidhaa fi dishqaa dabalatee akkasumatti illee dhukaatu rookeetiidhaa RPG dabalatee kanneen biroo hedduu ta'an humnoota mootummaa Abiyyi Ahmed irraa booji'uudhaanis mul'isanii jiru. Waboon lola kana jabeessee kan itti fufee kutaalee Oromiyaa mara keessatti ammoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo Waboon dhuunfachaa jiruttis hawaasni Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoodhaa yoo simatus kan mul'ate. Waraanichi cinaa dhaabbachuudhaan humna mootummaa ammoo kan diinoonfatan mootummaan Abiyyi Ahmedis kanaan dallanuudhaan haleellaa qilleensarraa bakka waraanni bilisummaa Oromoo Waboon dhuunfatatti otoo waraanaa fi ummata addaan hin baasin raawwachuu kan itti fufee lubbuu qulqulluu ummata Oromoo hedduus galaafatee jira. Haleellaan qilleensarraa kaleessas jabaatee Oromiyaa iddoowwan garagaraatti gaggeeffamaa kan ture. Namoota nagaatis hedduu lubbuu galaafatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon ammoo mootummaan faashistii Abiyyi Ahmed haleellaa yeroo ammaan tana raawwachaa jiru kanaaf itti gaafatama jalaas hin bahu jechuudhaan kan dubbachaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmed mootummaa sanyii dugoggaa ummata Oromoo gubbatti raawwachaa jiru. Hawaasni addunyaadhaa ammoo mootummaa shiftaa kana itti gaafatamaa gochuudhaan yeroon adabus amma jechuudhaan waamichas kanaan dura ibsa baaseen ajajaan olaanaan ABO boodhaa hubachiisee jira. Lolichi jabaatee kan itti fufe ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Waboonis lafa hedduu qabachuu itti fufuudhaan injifannoo isaa labsachaatuma jira. Mootummaan Abiyyi Ahmed humnoota hedduu lola kana gubbatti kan dhabee fi magaalonni hedduun harka isaa keessaa kan ba'an ammoo kanaan dura ABO shaneen barbadeessina balleessine baqatan jechuudhaan dubbachaa fi dhaadachaa kan ture. Ammaan tana afaan qabachuus waan filate fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon humna isaarra jabaachuudhaan waraana hedduu jalaa galaafate mootummaa Abiyyi Ahmedis akka malatti kokkee qabe harka isaatis dudduubatti micciiree jira. Dubbiin jabaannaan ammoo Abiyyi Ahmed waraanichaa wajjin gatta'e marachuufis akka jirutu himamaa jira. Ajajaan waraana Itoophiyaa waliigalaa Birhaanuu Juulaa TPLF wajjin marii dhukaasa dhaabuu ragaanii fi akkasuma waraana TPLF kachiisuu fi daandii saaquudhaan gargaarsa namummaa Tigraay seenuu akka qabuu fi ammoo diinummaadhaan humni waraana TPLF fi Itoophiyaadha walii ilaaluu akka hin qabne erga irratti walii galanii Itoophiyaatti kaleessa deebi'anii booddee ammoo carraan biraa kan jiru naannoolee Itoophiyaa bakkoota garagaraatti lolliitti gaggeeffamaa jirus humnoota kanneen waliin dubbachuunis barbaachisa jechuudhaan ajajaan waraanichaa akka dubbatantu himamaa jira. Ta'us ammoo mootummaan Abiyyi Ahmed dubbii ajajaa waraana kanaa fudhachuu baatanillee haga ammaatti booddeen isaanii dirqamanii waraana bilisummaa Oromootii wajjin teessuma marii gubbas gatta'uun isaanii hafan qabu jechuun dubbatamaa jira.